Sababoota dubartoonni daraaraa yookaas abaaboo jaallataniif torban isinitti hima. Dubartoonni yeroo baay'ee dhiira caalaa abaaboodhaaf iddoo olaanaa qabu. Nama jaallatanirraa daraaraa yookaas abaaboo fudhachuun isaanitti tola. Kanaafis barruun Everyday Flowers and Balloons sababoota torba tarreessee jira. Tokko, daraaraa dubartoonni miira addaa akka isaanitti dhaga'amu taasisa. Dubartoonni daraaraa argachuu kan jaallataniif dubartii addaa ta'uu ishee akka itti dhaga'amu taasisa. Lama, daraaraa yookaas abaaboo dubartootaaf yoo kennitu miira isheetiif akka dhimmamtu agarsiisa. Dubartoonni daraaraa yoo argatan namni isaaniif erge yookaas isaaniif kenne sun miira isaaniif akka dhimmamu hubatu. Daraaraan mala dinqisiifannaaf jaalalatti argisiisan keessaa tokko yoo ta'u, yeroo abaaboo fudhatan akka waan jireenya nama sanaa keessa jiraniitti itti dhaga'amuu eegala. Sadi, daraaraan yookaas abaaboon dinqisiifannaa bakka bu'a. Dhiirri dubartii tokkoof daraaraa yommuu kennu ergaa yookaas meesejjii dinqisiifannaa daraaraa sana keessaan dabarfachaa akka jiru agarsiisa. Daraaraan mallattoo jaalalaaf dinqisiifannaa qabatamaa waan ta'eef dubartoonni daraaraa argachuutti ni gammadu. Afur, daraaraan dubartoonni miira bareedinaa akka isaanitti dhaga'amu taasisa. Dubartooti daraaraa argachuun keessaa falaan akka bareedduu taate ofitti amanamummaan akka isaanitti dhaga'amu taasisa. Shan, daraaraan yookaas abaaboon akka ati jaalala qabduuf agarsiisa. Daraaraan jaalala kee agarsiisuudhaaf karaa mudaan qabne yoo ta'u, dubartoonni gochaa fi kennaa jaalalaa gosa kanaa ni dinqisiifatu. Dubartiin yeroo daraaraa kennituuf akka isheef yaadduu fi akka ishee gammachiisu barbaaddu itti argisiifta. Daraaraan dubartii miilla ishee irraa xaa'uu fi hammam akka dhimmamtu itti agarsiisuudhaaf karaa gaariidha. Ja'a, daraaraan dubartoota gammachiisuu fi kennaa filatamaadha. Daraaraa fudhachuun dubartoota ni gammachiisa, akka gammadanis ni taasisa. Dubartiin tokko balbala ishee bantee abaaboo bareedaa tokko yoo argattu fuulli ishee gammachuudhaan burraaqa. Namni daraaraa isheef erge yookaas kenne akka isheef yaadutti hubatti. Torba, daraaraan yookaas abaaboon dubartoonni dubartummaa isaaniitti akka boonan taasisa. Daraaraan mallattoo bareedinaa fi dubartummaati. Dubartiin tokko yeroo daraaraa yookaas abaaboo argattu dubartummaa isheetiin dinqisiifatamaa akka jirtutti dhaga'ama. Daraaraa argachuun dubartoonni akka bareedduu fi giiftii ta'an akka itti dhaga'amu taasisa. Miira kanas ni jaallatu. Abaaboo fudhattanii beektu? Miira akkamiitu isinitti dhaga'ame? Komentii irratti barreessuu dandeessu.